Addunyaan kun namoota adda addaatiin kan guutamtedha. Kanneen keessaa namoota addunyaa kanarratti qabeenya isaanii lakkaa'amee hin dhumne 5 kan ilaallu ta'a. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Farri Podcast. Warri chaanaala kana subscribe godhin subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'a. 5ffaa Larry Ellison. Larry Ellison Ameerikaa fi hojii uumaa yoo ta'u, kaampaanii Software Oracle Corporation kan uumee fi manaajara dhaabbata kanaati. Yeroo ammaa kana Larry Ellison tujjaara addunyaa 5ffaa yoo ta'u, qabeenya qulqullaa'ee doolaara biliyoona 660 kan qabuu fi lafa Hawaii jedhamtu irratti parsantii 98 qabeenya kan qabudha. Kana wal qabatee Larry Ellison tujjaara addunyaa kanaa 5ffaa kan ta'u. Tujjaarri addunyaa kanaa 4ffaan immoo Mark Zuckerberg jedhama. Mark Zuckerberg social media Facebook fi platformii Meta kan uumee fi hojii gaggeessaa dhaabbata kanaati. Akka bara 2024tti qabeenyi isaa doolaara biliyoona 776 yoo ta'u, kun immoo tujjaara addunyaa kanaa 4ffaa kan isa godhu ta'a. 3ffaa Bernard Arnault. Bernard Arnault dhaabbata uffataa fi boonaa guddaa kan ta'e biyya Faransaayitti kan argamu LV kan uumee fi manaajara dhaabbata LV'ti. Dhaabbanni LV faashinoota addunyaa kanarratti yeroo ammaa ni jiran jedhamee uffatamu baay'ee isaanii kan oomishu yommuu ta'u, akkasumas namoota beekamaniin baay'inaan kan fayyadamanidha. Akka bara 2024tti Bernard Arnault doolaara biliyoona 194 kan qabu yoo ta'u, tarree addunyaa keessaa 3ffaa kan isa taasisu ta'a. 2ffaa Jeff Bezos. Jeff Bezos daldalaa Ameerikaa, abbaa dhaabbata miidiyaa fi abbaa qabeenyaati. Jeff Bezos dhaabbata e-commerce akka addunyaa kanaatti guddaa kan ta'e fi cloud computing guddaa kan ta'e kan uumee fi pirezidaantii dhaabbata kanaati. Akkasumas Jeff Bezos kaampaaniilee garaagaraa hedduu kan qabudha yommuu ta'u, akka bara 2024tti qabeenya doolaara biliyoona 215 kan qabu yoo ta'u, kunis tujjaara addunyaa 2ffaa isa godha. 1ffaa Elon Musk. Elon Musk namoota jiran biliyoona 7 kan caalan keessaa tujjaara 1ffaa kan ta'udha. Elon Musk daldalaa fi abbaa qabeenyaati. Akkasumas Elon Musk SpaceX, Automotive Tesla, Twitter, yeroo ammaa X kan ta'e, Neuralink, OpenAI kan uumee fi pirezidaantii dhaabbatoota kanaati. Elon Musk dhaabbata konkolaataa elektirikaa Tesla, dhaabbata rookeetii oomishu SpaceX fi kan kana dabalatee kaampaaniilee 6 kan qabu yoo ta'u, bara 2024 qarshii doolaara biliyoona 44 Twitter bitee jira. Yeroo ammaa X jedhamee kan waamamu. Akka bara 2024tti doolaara biliyoona 225.4 kan qabu yoo ta'u, Elon Musk qabeenya isaa guutuu kana addunyaadhaaf yoo hiree hunda keenyaaf tokko takkatti toora doolaara 29 kan nu goota. Kun immoo baay'ee ajaa'iba. Hordoftoota chaanaalii keenyaa, sagantaa har'aan tanaa isiniif dhufee kana akka baay'ee isinitti tolee abdii qabna. Yoo isinitti tole like, share godhuu hin dagatina. Akkasumas YouTube Farri Podcast subscribe godhuu hin dagatina.